Viidiyoo kana lama yeroo laaltanii miira akkamii isinitti dhaga'ama? Haadha Qananii fi haadha Andu'aalemiin yeroo laaltanii maaltu isinitti dhaga'ama? Namni garuu akkuma yaada isaatti waan haasa'e qaba. Ani garuu viidiyoo kana lama wal biratti yeroon argu akka haaraa wayiitti natti dhaga'ama. Viidiyoon kun gaafa awwaalchasiittidha. Haa ta'u amma torban lamarra darbeera garuu viidiyoo kana lama wal bukkee kaa'anii jechuudhaatti yaadanii wal bira kaa'anii haadha Andu'aalem haadha Qananii jedhanii wal bira kaa'anii ruufdan an waan yaade waan natti dhaga'ame baay'ee jira. Garuu namni immoo viidiyoo kana lama yeroo wal biratti ilaalu akkuma yaada isaatti namni waan barreesse baay'eetu jira jechuudha. Ilaal amma haati Qananii waa'ee maqananiitii boossi waa'ee mucaashii akka nama abjuu keessa jirutti amanaan jirtu jechuudha. Haati Andu'aalem immoo lama bu'aarti. Lamaa bu'aa jirti. Nama lama akkamittidha? Tokko Qananii mucaa isaanii turte, haadha manaa mucaa isaanii turte, kaadhimaa mucaa isaanii turte, hiriyaaf jaalallee hunda bakka mucaa isaanii turte. Sirriitti walitti dhiyaataniiru, wal beekaniiru, wal faana bulanii oolaniiru tokko. Lammata immoo mucaa isaaniitu shakkame, du'a ishiitti shakkame jedhamee harka poolisiitiin du'a ishii irratti to'atamee ka'ee harkaan qabamee argitanii tumte akkamitti akka qabamee dhufe yeroo awwaala. Kana yeroo laalanii lama bu'an jechuudha. Lamaan isaaniitii bu'an. Gaddi isaanii lamadha. Gaawwa gaddi haadha Andu'aalem lamadha. Namni keenya garuu maayidha seetan jala deemee mucaa keessantoo galaafate maa boossusin warri cakkaanyi. Mucaa isaaniitu nyaate bar maa boossusin warra kanumatti jechuudha. Isin maal rakkoo qabdu mucaan keessanuu jira. Haati kun garuu haati Andu'aalem garuu lama boosse lama gubattees dhugaa waaqa yoo sirriitti yaadne jechuudha. Haati Qananii already dhabeera jedhaniitu guggubatanii akkatti bu'aan wallaalanii mallattoo qofaan namni baqqaannaa keessa isaa baay'ee dadhabu mallattoo qofaan agarsiisa bakka of raasa maal godha. Haati Qananii akkas haasa'uu hin dandeenye. Waan godhan gubatanii bakka akkamta ijjechatti ibsulleen qabu dhugaa waaqa akka haati Qananii itti bu'an jechuudha. Agarsiisuuf himuuf illee hin ulfaata dhugaa waaqa. Kana akkasitti afaan keetiin jecha keetiin salphistee haasa'uun baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqa jechaan qaban. Ani jechaan qabu. Abiddi abbaadhuma irra bu'e guba. Abbaama irra bu'e sana beeka. Even mucaa akkasii kana nama akkasii kana akkana guddataartu kana sirriitti guddataartu kana akkasii kanatti dhamanii akkanatti ol baafatanii biqilchatanii laxxettee bakka hinduutee qofa dhagahuu dhiisiti. Mucaan kee osoo kufte mucumti keeyyuu hirrifatta baay'ee tokko naata. Mucaan kee osoo dhukkubsateeyyuu muka qabataa dhabdaati. Abdii kutattee cillimsitti jedha bakka mucaama yaalamee fayyuudha bara. Mucaama fayyaa jiru faa siin garuu cillim jedhee sitti dukkana. Ati immoo mucaan kee awwaalamaarti saanduqaan uftee akkam baay'ee tokko ulfaata dhugaa. Waaqayyo akkanatti nama hin qoriinis namatti hin fidi. Ankaraa koo jechuudha. Waan akkasiitiin ijoollee ofiitiin dhala ofiitiin siin qoriin. Ibiddi immoo abbaa irra bu'e sana gubaa abbuma sana beeka hammam akka gubatu. Haati Andu'aalem immoo tokko mucaa akkanaa kaadhimaa mucaa isaanii kan taate haadha manaa mucaa isaanii ta'uuf kan jirtu. Kanatu akkanatti du'eedhaan nahaniiru kanas. Lammata immoo mucaadhuma isaaniitu itti shakkameera. Lubbuu ba'uushitti mucaa isaaniitu shakkamee
harka poolisii jira. Poolisiidhaan qabamee awwaala irratti ilaalaa jiru dhufe. Amma maaltu itti dhaga'ame? Lama miti kan isaanii? Lama moo lama miti? Nan dogoggore. Lama moo lama miti? Gaddi boo'ichi lama moo lama miti? Garuu namni keenya, ani nama keenyan taazabee asirratti dhugaa waaqa. Nama keenya otoodhuma ta'eeyyuu haamilee haadha akkanatti cabsuun, haati as keetti maal balleessitee nyaatanii kaatanii boossuu maaltu fidee mucaa keessantu nyaate maaliif boossu isin immoo rakkoon keessan maalidha? Kana jechoota akkasii dubbachuu maaltu fidee? Isaan kanaafis gaddadha, isaan kanaafis gadda, lamaanuu gadda. Silaa Andu'aalem miti ta'ee kan itti shakkame mucaan kun iddoo biraatti yookaan akka biraatiin akkas taate ta'ee iddoo lamaanuu gaddatu jira. Hunduu gadda taa'a ture wal faana yookaan iddoo tokko taa'u ture gadda. Garuu amma shakkamaan isa ta'ee isaanuu addaan fagaatanii jiru. Mana lamaanuu immoo gaddatu jira. Jara lamaan birayyuu gaddi jira. Gaddinni asii immoo lamadha. Dhugaa waaqa. Namoonni keenya osoodhuma of qusattanii dubbachuurra, nama madeessuurra. Akkuma aan barreeffamoota kana ilaalee akkanatti garaan koo gubatu, isaan immoo firri isaanii, obboloonni isaanii, maatiin isaanii miidiyaa kanarra jiru baay'ee. Miidiyaa irra badan jechuun miti bara. Gaddatu itti gale jechuun miidiyaa irra badan jechuun information guyyaa guyyaatti ta'u hunduma isaa hin argu, hin dhagahu, beekus waan jedhamu miidiyaa irrallee waan deemu suuraa ishii garagalullee hin argu. Suuraa mucaa duutee kana mucaan waan tokko nama hin goone, namarraas ta'ee sabarraas ta'ee amantaarraas ta'ee rakkoo tokko hin qabaanne ofiishiitii mataa ishiitii fi mul'ata ishii fudhattee boolla seente kana yeroo suuraan ishii gadi garagalellee arganiiru. Suuraan ishii gadi garagaluun illee maaliif akka barbaachise yeroo sanatti ani hin beeku. Nama jiruu fi akkanadhaan dubbachuudhaaf suuraan nama du'ee gadi garagala biyya keenya irratti. Nama du'aa reenfa boolla keessaa ol baasanii irra dhaabbatu biyya keenya keessatti jechuudha. Yoo nama tokko dubbachuu barbaadan, nama tokko gara isaa goruu yoo barbaadan, namni du'e ol ka'uu qaba. Reenfi ka'ee irra deemamuu qaba biyya keenyatti jechuudha. Ishee qofaa miti nama baay'ee akkas gootaniitu. Nama baay'eenis reenfisaa ol ka'ee irra deemameera. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaa. Kan ta'erra immoo kan namoota warra irra keessa jiran kana, kan jecha isaanii, kan dubbii isaanii, kan hojii isaanii immoo irra caalaa si madeessa. Otoo ana ta'e jedhi yaadime, otoo waan akkasii qeeqooti ta'e jedhi yaadime, dhuguma dabar. Namatti murseessuu, namarratti dubbachuu, baay'ee tokko of qusachuun bareedaadha. Isaaniif iyyuu baay'ee kana keessaa ba'uunsaa ganaa ulfaataadha, dandamachuunsaa jechuudha. Kana dhugaa dhadhanii fudhatanii amananii yaa namni jiru jireenya hin dhaabu waan ta'eef jireenya isaaniitti fufuun isaaniif iyyuu hammam akka ulfaatu hin agartu. Teessanii kaatanii jechuudha madaasa hin agartu. Haadha manaa Haacaaluu amma uffanni gaddaa irraa hin buune waggaa meeqa? Waggaa 4 oola. Uffanni gaddaa irraa hin buune. Akkuma gaafa sanaatti jirti fuulli ishiis akka namaa bakka du'eera ittee waan of jijjiirte hin qabdu, waan akka dubartii of sirreessitee shaashin irraa bu'ee hin jiru, waan akka dubartii waa godhattee diddibattee iddoo ta'etti argamte hin jiru. Akkuma gaafa gadditee jirti. Akkuma gaafa shaashii gurraacha, uffata gurraacha, shaarbii gurraachaatti jirti. Maaliif gaddichatu ifin ishee miti, ishee abbaa manaa ishee abbaa ijoollee ishee dhabe miti. Uummanni keenya hundumtaarrayyuu akkuma haaraatti booha. Suuraa isaa yoo arge, waa'ee isaa yoo dhage, akkuma har'aa du'eetti hin gadda hin boo'achuudha. Maaliif nama keessaan ba'u. Gaddi akkanaa nama keessaan ba'u bara kee guutuu gubataa hafta jechuudha. Kanaaf otoo ta'ee maatii kana jajjabeessuu ture. Gama lamaanuyyuu bira dhaabbachuudha ture. Gaheen saba keenyaa isaan bira dhaabbatanii rakkoo isaanii ilaalanii maaltu akka barbaachisu gama lamaaniin jechuudha. Maaltu akka barbaachisu, hir'ina maaltu akka jiru, rakkoon isaanii, rakkoo dhuunfaa isaanii, mana isaanii keessaa ilaalanii
waan hir'ina isaan qaban mucattiin kun isaaniin gargaarti turte hamma qabdutti hamma hojjettetti maatii ishiin gargaarti turte. Akkuma beekamu maatiin keenya nutti dhama'anii nu barsiisan iddoo tokkoon gaafa nu gahan nurraa immoo gargaarsa ni barbaada. Inni akkasidha isaanii gaafachuu gargaaruu ilaaluu ture malee gana dubatti deebiinee akkas godhee keleen akkas haati kelee akkasii jechuun qabamu ture. Maatii kana ilaalanii gargaaranii bira dhaabbatanii hamilee isaanii illee haa ta'u ikoonomii isaanii illee haa ta'u bira dhaabbatanii jajjabeessuutu irra jiraata. Waanuma kamiifuu jechuudha. Isa kan seeratu hojjeta. Seerri hojjetu seeratu hojjeta. Namni garuu uummanni keenya garuu akka namaatti maatii kana faana dhaabbatee bira dhaabbatee hir'ina isaanii ilaalee iddoo hir'ate iddoo jalaa miidhame ilaalee bira dhaabbatee gargaarsa barbaachisa yoo ta'e illee gargaaree bakka maaliif waanuma namaa danda'ameen namni nama jajjabeessa miti waanuma isaanii danda'ameen kana gochuu illee qabu. Gara fuulduratti hin godhu jedhee abdiin qaba. Yaa'u waan hundumtuu erga qulqullaa'ee dhugaan bahee booda. Kun dirqama barbaachisa saba keenyarra kana gochuu qabu bira dhaabbachuu gargaaruu ilaaluu dirqama sabummaati.